Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungoo uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti naaga'u jedha. Muddee 13/2025 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa baqattoota Itoophiyaaf kennaa ture addaan kutee. Itoophiyaan biqiltuu zayitiif oolu shi'aa batar qabaattus itti fayyadamaa hin jirtu. United States waliigaltee nagaa cabsuun Ruwaandaa himatte. Rwanda waliin lola akka hin barbaanne dubbatte. OFM dambalee gungoo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa baqattoota Itoophiyaaf kennaa ture addaan kute. Mootummaan Ameerikaa waggaa 3 dura lammiileen Itoophiyaa eegumsa seeraa yeroo murtaa'eef kenname jala akka jiraatan wabii ta'ee fi ture wayita ammaa dhaabuusaa ibseera. Secretary of Homeland Security Kristi Noem announced the decision to terminate the Temporary Protected Status, commonly known as TPS, for Ethiopia. This announcement marks a significant shift in U.S. immigration policy and carries serious implications for Ethiopian nationals currently living in the United States under this protection. Mootummaan Ameerikaa waggaa 3 dura lammiilee Itoophiyaa eegumsa seeraa yeroo murtaa'eef kenname jala akka jiraatan wabii ta'ee fi ture amma dhaabuusaa ibseera. Eegumsi seeraa yeroof kennamu kun lammiilee Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsa balaa uumamaa sodaa nageenya biroo keessa galaniif lubbuu isaaniif sodaachuun biyyaa baqataniif kennama ture. Eegumsi seeraa baqattootaaf addatti kenname kun baqattoonni Itoophiyaa Ameerikaa keessatti akka hojjetaniif biyya kan jedhamni wabii ta'aa fi tureera. Sagantaan kun bara bulchiinsa Joe Biden kan eegale yoo ta'u addatti baqattoota waraana Tigraay dheessanii biyyaa ba'aniif wabii ta'aati kan ture. Seerri baqattoota Itoophiyaaf eegumsa addaa kennu kun bulchiinsa Trump kan baqattoota irratti tarkaanfii hamaa fudhataa jiru keessatti iddoo dhabeera. Bulchiinsi Trump duula baqattoota irratti eegale keessaa tokko sagantaawwan akkanaa dhaabsisuu yoo ta'u hoggantuu waajjira dhimma nageenya biyya keessaa Ameerikaa Kristi Noem waltajjii mootummaa federaalaa kan ejjennoowwan jajjaboon mootummaa biyyattii irratti ibsaman irratti murtee kana labsaniiru. Haala qabatamaa biyyattii gamaggamuu fi qaamolee mootummaa Ameerikaa dhimmi kun ilaallatu waliin dubbachuun Itoophiyaan wayita ammaa haala baqattoota biyyattiif eegumsi seeraa addaa barbaachisuuf keessa akka hin jirre murteessineerra jechuun murtee isaanii labsanii. Mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa addatti baqattoota Itoophiyaaf kan mirkaneesse onkoloolessa 21/2022 yoo ta'u wayita sana ji'oota jalqabaa 18f akka hojiirra oolu murtaa'e. Yeroo sana tarkaanfii mootummaa Ameerikaa kana kan labsan hoogganaa waajjira nageenya biyya keessaa Ameerikaa kan turan Aliyaandiroo Maayorkaas turani. Tibba sanatti haala Itoophiyaa keessa ture walitti bu'iinsaa fi waraana ilaalcha keessa galchuun baqattoonni Itoophiyaa eeyyama jireenyaa malee Ameerikaa keessa turan yeroof eegumsa seeraa kana akka argatan murtaa'e. Murteen kun erga yeroo sanaatii waggoota 3 hojiirra oolaa tureera. Yeroo eegumsi seeraa yeroof turu kun lammiilee Itoophiyaaf akka kennamu murtaa'e sanatti baqattoonni Itoophiyaa 27 ta'an fayyadamtoota ni ta'u jedhamee akka eegamaa ture dubbii himaan waajjira dhimma nageenya biyya keessaa Ameerikaa dubbatanii turani. Sagantaa kanarraa fayyadamuuf baqattoonni Itoophiyaa sagantaan kun labsamuu dura waggaa dheeraaf Ameerikaa keessa turuu isaanii mirkaneessuu akka qaban irraa eegama ture. Erga murteen kun labsamee booda baqattoonni Ameerikaa seenan sagantaa kanarraa hin fayyadaman jedhameera. Haala kanaan eegumsi seeraa baqattootaaf kennamu lammiilee Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota hedduufis hojiirra oolaa tureera. Sagantaa kanarraa hunda caalaa kan fayyadaman baqattoota Venezuelaa yoo ta'an isaanis baay'inaan 600 ta'u. Baqattoonni Haayitii sagantaa kanarraa fayyadaman ammoo 521 ta'u. Garuu erga Pireezidaant Tiraamp aangoo qabatanii as qondaaltonni nageenya biyya keessaa dhiheenya kana lammiilee biyyoota hedduurraa faayidaa kaasaniiru. Lammiileen Itoophiyaa amma eegumsi seeraa irraa kaafame yeroo ammaa lammiilee Haayitii, Meenmaar, Suudaan Kibbaa, Sooriyaa, Venezuelaa fi Somaaliyaa kanaan dura faayidaa kun irraa dhaabbatetti makamaniiru. Itoophiyaa fi lammiileen biroo sagantaa kanaan Ameerikaatti hojjechuu fi jiraachuuf carraan kennameef yeroo bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp godaantota biyya ari'uu itti fufee jirutti akkaan saaxilamuu ta'uu danda'u. Kaayyoon bulchiinsa Tiraamp inni guddaan godaantota seeraan alaa 100,000 lakkaa'aman Ameerikaa keessaa baasuu akkasumas sanadoota namoota hayyama jireenyaa fi hojii seera qabeessa qaban sakatta'uudha. Itoophiyaan biqiltuu zayitiif oolu shi'aa batar qabaattus itti fayyadamaa hin jirtu. Itoophiyaan biqiltuu nyaataaf dibataaf oolu shi'aa batar jedhamu qabaattus itti fayyadamaa kan jirre Inistituutiin Baayoo fi Imerjingii Teekinooloojii beeksise. Dabalata isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan biqiltuu nyaataaf dibataaf oolu shi'aa batar jedhamu qabaattus itti fayyadamaa kan jirre Inistituutiin Baayoo fi Imerjingii Teekinooloojii beeksise. Qorataa fi Daayirektarri olaanaan Inistituutichaa Piroofeesar Kaatoon Tasfaayee Itoophiyaan qabeenyota uumamaa qorattee itti fayyadamuun diinagdee ishii guddisuu qabdi jedhaniiru. Itoophiyaan iddoo argama biqiltuu uumamaa shi'aa bataritti kan argamtu ta'us eerani. Biqiltuun kun naannoo Gambeellaatti hedduminaan akka argamu eeranii uummanni mala aadaan dibannaawwan faayaa fi nyaataaf itti fayyadamaa jiraachuu himaniiru.
Akka biyyaatti garuu biqiltuu kanatti sirnaan fayyadamaa hin jirru jedhanii iddoowwan tokko tokkotti muka biqiltuu shiyaa batar muruun iddicha qonna saliitiif oolchuun akka mul'atus kaasaniiru. Gochicha dhaabsisuu fi biqiltuu kana bal'inaan oomishuun gabaa alaatti erguun akka barbaachisu dubbatanii biyyoonni akka Gaanaa, Naayijeeriyaa fi Yuugaandaa bal'inaan itti fayyadamaa jiraachuus ibsaniiru. Akaakuun biqiltuu kanaa Itoophiyaatti argamu ammoo qulqullina fooyya'aa waan ta'eef galtee oomishaalee kosmootiksiif akka hojjetamuu qaba jedhaniiru. Biyya keessatti shiyaa batar bal'inaan misoomsuun kan alaa galu hambisuun sharafa alaa baraaruu fi alatti erguun sharafa alaa irraa argachuun akka danda'amu ibsaniiru. Biqiltuu biraa wajjin wal moggaatti biqilchuun akka danda'amu eeranii Itoophiyaan oomisha shiyaa batar dhiyeessuun akka beekamtu hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. United States waliigaltee nagaa cabsuu Ruwaandaa himatte. Walwaraansa Dimokiraatawaa Riippaabilikii Koongoo fi Ruwaandaa jidduu jiru laalchisee araara bu'ee cabsuun USA Ruwaandaa himatte. Bal'ina isaa akka taantu siniif dhiyeessina. The United States is profoundly concerned and incredibly disappointed with the renewed outbreak of violence in the eastern DRC. Kigali has been intimately involved in planning and executing the war in eastern DRC, providing military and political direction to M23 forces and AFC for years now. The Rwandan Defense Forces have provided materiel, logistics, and training support to M23, as well as fighting alongside M23 in DRC with roughly 5,000 to 7,000 troops as of early December. Walwaraansa Dimokiraatawaa Riippaabilika Koongoo fi Ruwaandaa jidduu jiru laalchisee araara bu'ee cabsuun USA Ruwaandaa himatte. Loltoonni M23 magaalaa baha Koongootti argamtu to'ataniiru. Mike Waltz gamtaa mootummaatti ambaasaadar United States taateen kun baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsanii waraana gareen finciltoota M23 amma jalqabeen baay'ee gadduu dubbataniiru. Dubbiin ambaasaadar Waltz kan dhagahame wayita finciltoonni M23 kan Ruwaandaan deeggaraman jedhaman baha Koongoo kibba Kiivuutti lola banuu namoota 400 ol ajjeesuu himameen booda. Akka aangawoota kutaa bulchiinsa kibbaa jedhanitti loltoonni kun loltoota addaa kan Ruwaandaa magaalaa bakka murteessaatti argamtu Uveeraa keessattis mul'ataniiru. Ambaasaadar Waltz Ruwaandaan naannicha gara goolomsuutti dhiibaa jirti erga jedhanii booda waan harkaa qabnuun warra kana uuman itti gaafatamatti ni finna jedhaniiru. Dabalataanis Ruwaandaan akka birmadummaa Koongoo eegdullee gaafataniiru jechuun Associated Press gabaaseera. Odeessa ifaatiin White House garee hambaa seenaa kunuunsuun himatame. Dhaabbanni miti mootummaa iddoowwan seena qabeessa akka tiksuuf Koongirensii Ameerikaan gaheen kennameef ijaarsa galma shubbisaa Trump White House keessatti ijaarsisaa jiran akka dhaabbatu himateera. Dhaabbanni The National Trust for Historic Preservation galmee himannaa jimaata kaleessaa bane. Onkololeessa darbee White House gamoo East Wing osoo hin diigin dura haal duree barbaachisu keessa hin dabarre jedhe. Himannaan seeraa kun pirezidaantiin kamiyyuu haal duree barbaachisu osoo hin taasisin White Houseen hamma ta'ellee diiguu hin danda'u. Trump Biden eenyuyyuu jedha. White House ijaarsa haaraa kana baay'ee kan barbaachisuu fi miidhagina dabalu jedhee dubbata. Dhaabbatichi garuu mootummaan federaalaa White House hanga adeemsa seeraa hordofuutti ijaarsa akka dhaabsisu gaafateera. Burundi Ruwaandaa waliin lola akka hin barbaanne dubbatte. Ministeerri dhimma alaa Burundi ibsa kenneen Burundi Ruwaandaa waliin lola hin barbaaddu garuu yoo weeraramte ofirraa ittifti jedheera. Guutuu isaa akka taantu siniif dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa Burundi ibsa kenneen Burundi Ruwaandaa waliin lola hin barbaaddu garuu yoo weeraramte ofirraa ittifti jedheera. Ministeerri dhimma alaa Eduard Bizmaanaa Ruwaandaa waliin sararri qunnamtii jira ammallee banaadha. Burundi nama kamiinuu waraana barbaaddee hin beektu ejjennoo kana bira dhaabbannee itti fufna jedhani. Bizmaanaan akka jedhanitti finciltoonni M23 fi AFC waraana Ruwaandaan deeggaramuun dhuma baatii adoolessaa keessa dachee Burundi irratti haleellaa banuun mootummaan Giteegaa tarkaanfii uummata isaa fi daangaa isii eeguuf akka fudhatu dirqisiiseera. Ruwaandaan garuu kan M23 deeggarte jedhamtee himatamte irra deddeebiin himannaa kana haaltee akka turte Sputnik gabaaseera. Odeessa biraatiin Keeniyaan Ameerikaa waliin waliigalteen doolaara biliyoona 2.5 taasifte mana murtiin uggurame. Torban darbe pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon Waashingtanitti pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin waliigaltee fayyaa mallatteessaniiru. Ameerikaan Keeniyaa damee fayyaa isiif kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 2.5 akka kennitu waliigaltichi ni mul'isa. Haa ta'u malee manni murtii Keeniyaa deeggarsa doolaara biliyoona 2.5 kana uggureera. Manni murtichaa ragaa fayyaa lammiilee Keeniyaa qaama sadaffaaf ni qoodda jechuun waliigaltee kana uggure. Waliigalteen kun ragaan fayyaa Keeniyaa keessumaa waa'ee HIV/AIDS, TB fi dhibeewwan biroo gara Ameerikaatti akka dabarfamuu danda'u sodaa kan qabu ejensichi waliigaltee kana akka ugguru mana murtiitti iyyannoo dhiyeessee jira jedha miidiyaaleen biyyattii.
Ameerikaan Keeniyaa dabalatee Lesotho, Laayibeeriyaa, Yuugaandaa fi Ruwaandaa gargaarsa fayyaa akka gootu beeksifteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.